Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isinin jenna itti aansuudhaan dursinee dhiifama isin gaafanna. Sagantaa keenya kakalee irratti sagantichi yookaan immoo viidiyoon gadi dhiifne sagaleen ala ta'uun isaa rakkoo teeknikaan mudateen akka ta'e isin yaadachiisuudhaan kun immoo dogongora keenya waan ta'eef dhiifama akka nu gootan gamanuma kabajaadhaan isin gaafanna dhiifama isinin jennee jirra. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra isinin kenna. Yaa'iin gadaa sikkoo fi mandoo har'aa fi bor jechuun adoolessa 12-13-2025 gaggeeffamaa jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isinin kenna. Oduun inni itti aanuun lixa shaggaritti haleellaa hidhattoonni namoota nagaa irratti raawwatanii lubbuu namoota hedduu galaafatamuu beekamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isinin kenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argataa kan jiru kan beeksise yoo ta'u, mootummaanis gara isaatti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiruu fi tarkaanfii kan fudhate akka ta'es beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna guutuu oduu wajjin isin wajjin turaan Bariisoo Ganamooti. Yaa'iin gadaa sikkoo fi mandoo har'aa fi boru jechuun adoolessa 5-6-2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan immoo adoolessa 12-13-2025 dhaddacha guutaa laangannootti gaggeeffama. Hawaasni bal'aan sikkoo mandoo yaa'ii adoolessa 5-6 godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsii hara laangannootti adeemfamu kanarratti akka hirmaatu murtiiwwan yaa'ichaan darban hojiirra akka oolfaman abbootiin gadaa sikkoo mandoo waamicha taasisanii jiru. Sikkoo mandoo dhaddachoota 20 qaba. Isaanis Baalee fi Arsii keessatti argamu. Dhaddachi guutaa laangannoo dhaddachoota sikkoo mandoo 20 Baalee fi Arsiitti argaman keessaa isa tokkodha. Wirtuun sirna gadaa Oromoo Arsii Odaa Roobaa yoo ta'u, Odaan Roobaa dhaddachoota murtii 20 of jalatti kan qabudha. Dhaddachaalee wirtuu sirna gadaa kan Odaa Roobaa jalatti waamaman 20 keessaa 9 godinaalee Arsii lamaanitti kan argaman yoo ta'u, kana keessaa tokko kan akka wirtuu sirna gadaa Oromoo Arsiitti tajaajilu yookaan tajaajilaa ture dhaddacha Kixiibee kan naannawa Doddotaatti argamudha. Akkasumas dhaddachi Aanoleellee akka wirtuu sirna gadaa tokkotti fudhatama jedhamee jira. Dhaddachaaleen murtii 11 kan argaman godina Baalee keessatti akka ta'e hayyoonni ni himu. Odaa Roobaa odaalee hangafoota wirtuu sirna gadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi odaa murtii jedhamuudhaan kan beekamudha. Kun akkuma jirutti ta'e abbaan gadaa sikkoo mandoo obbo Aliyyi Muhammad Surur yaa'iin sikkoo mandoo gaggeeffamu kun aadaa fi duudhaa Oromoo jabeessuu kunuunsuun dhaloota gara dhalootatti akka darbuuf kan gargaaruu fi barmaatilee miidhaa geessan kanneen sikkoof mandoon keessatti mul'atan irratti murtii garaagaraa dabarsuuf kan oolu ta'uu eeranii jiru. Walumaa galatti yaa'iin gadaa sikkoof mandoo aadaa fi duudhaan saba Oromoo akka hin cabne eeguuf itti fufsiisuu fi kunuunsuuf gahee guddaa qaba jedhamee jira. Oduun itti aanu Shawaa lixaa aanaa Noonnootti haleellaa hidhattoonni namoota nagaa irratti raawwatanii lubbuu namoota hedduu galaafatuun dhagahamee jira. Aanaa Noonnoo ganda naannoo guddinaa jedhamutti haleellaa hidhattoonni naannoo giddugala Itoophiyaa jedhamu irraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun raawwataniin lubbuun namoota hedduu kan galaafatame yoo ta'u, hidhattoonni kun irra deddeebi'uun naannawa kanatti yookaan aanaa kanatti lubbuu namoota hedduu galaafataa kan turan akka ta'e ni yaadatama. Kana duras mana cidhaa irratti haleellaa raawwataniin namoota hedduu lubbuu galaafatanii turan. Ammas irra deddeebi'uun haleellaan raawwatamaa kan jiruu fi lubbuu namoota hedduu galaafataa kan jiru yoo ta'u, haleellaa tibbana raawwatameen namoonni lubbuun isaanii dabre guyyaa kaleessaa sirni awwaalcha isaanillee raawwatamee jira. Yeroodhaaf garuu namoonni meeqa lubbuun akka dabre odeeffannoon adda ba'e hin jiru. Oduun itti aanu godinaaleen Oromiyaa hedduun komaandi poostii jala akka bulan keessoo mootummaatti odeeffannoon ba'e ibsee jira. Sochii fi haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimee dhufuudhaan kan mootummaa yaaddesse ta'uu fi to'annaa mootummaatiin ala ta'aa jiraachuu fi akkasumas ibsa
Ajajaa waliigala waraana mootummaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa tibbana baasee ture faallaa ta'uun kunis Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa waraana bilisummaa Oromoo balleessinee parsantiin 90 barbadaa'ee parsantii 10 qofa nu hafa sun immoo hojii takka takkaan guuruu hojjetaa jirra jedhee kan ture. Amma immoo faallaa ibsa kanaatiin waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan hanga Shaggarsiititti seenuudhaan haleellaa raawwataa jiruun keessoo mootummaatti sodaa fi akkasumas raafama waan uumeef godinaaleen Oromiyaa hedduun komaandi poostiin akka bulan murtaa'ee jira. Godinaaleen kunneen godinoota Arsii 2, godinoota Shawaa 4, godinoota Wallaggaa 4, godina Jimmaa fi akkasumas naannawa Finfinnee akka ta'e odeeffannoon keessoo mootummaatti baate ibsitee jirti. Komaandi poostii kana kan hoogganan immoo Fiqaaduu Tasammaatii fi akkasumas Araarsaa Mardaasaa akka ta'anis odeeffannoon ba'e ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti injifannoo gagabbataa fi cululuqaa argadhe kan jedhe yoo ta'u mootummalleen gama isaati tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e ibsuudhaan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen kan milkaa'e akka ta'es himee jira. Humnoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii kan fudhatan akka ta'e yoo ibsan kibba Oromiyaa Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda Dhoqichaa jedhamutti tarkaanfii fudhataniin manneen hedduu kan gubanii fi akkasumas achuma Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horatti namoota hedduu kan hidhan akka ta'e himamee jira. Aanaa Abbayyaa ganda Dhoqichaatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin manni 102 ol qabeenya wajjin kan barbadaa'e akka ta'e kan himame yoo ta'u magaalaa Bulee Horatti immoo namoonni 200 ol guyyaa 2 keessatti kan hidhaman akka ta'es beekamee jira. Humnoonni mootummaa manneen uummataa 102 ol kana kan barbadeessan sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhuun akka ta'e himamee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa godina Boorana Bahaa aanaa Liibanitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Adoolessa 11 2025 Shawaa Lixaa aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee jira. Hedduummoo kan madeesse akka ta'es himee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 37 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu kan madaan baay'ee akka ta'ee fi meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo godina Matakkalitti tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Godina Matakkal aanaa Wambara ganda Ogidi Ulaa Dhaadii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa irratti akka dhaqqabsiisee fi injifannoo akka irratti argate himee jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa namoota nagaa irratti adoolessa 2025 achuma godina Matakkalitti raawwatame ani quba hin qabu jechuudhaan haalee jira. Haleellaa raawwatamee tureen namni tokko lubbuun yoo dabru manniin 7 gubate kan jedhame yoo ta'u hawaasni waraana bilisummaa Oromootti haleellaa kana raawwate jedhamee kan himame yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo hojii kiyyaa miti jechuudhaan haalee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee hunda keessatti hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan humna haaraa leenjisuu fi eebbisuu kan itti fufe yoo ta'u ammas humna haaraa lixa Oromiyaatti yeroo dheeraaf leenjii siyaasatii fi akkasumas leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture sirna ho'aan eebbisee bobbaasee jira. Gama biraatiin immoo loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu kan itti fufan akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 6 lixa Oromiyaa aanaa Horroo Limmuu irraa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufanii fi
Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa kan taasiseef akka ta'e himee jira. Oduun itti aanu yakkamtoonni karaa seeraan alaa yakka namoota daddabarsuun shakkaman 150 ol to'atamuun himamee jira. Duula sadarkaa idil addunyaatti eegalameen guyyaa 6 keessatti shakkamtoonni karaa seeraan alaatiin yakka namoota daddabarsuun shakkaman 150 ol to'atamanii jiru. Qondaaltonni Afrikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa akkasumas biyyoota 43 keessaa walitti bahan kumni 45 duula kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u, saaxilamtoonni kumni tokko ol adda bahanii jiru jedhamee jira. Dhimmichi yakka gurmaa'ina daddabarsaa namoota seeraan alaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu BBC'n gabaasee jira. Gareewwan kunneen godaantota saalqunnamtii fi gocha yakkaa fi kadhannaa irratti bobbaasuudhaan itti fayyadamaa turuutu beekamee jira. Walumaa galatti yakkicha qolachuudhaaf duula idila addunyaa eegalameen hanga ammaatti shakkamtoonni 158 to'annoo jala kan oolan akka ta'e beekamee jira. Shakkamtoonni 205 immoo adda ba'uun himamee jira. Namoonni gochichaaf saaxilamoo ta'an 1194 kan argaman ta'uu Interpol beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nuu tura.